Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo kanneen channel Afrikaa Samsung irratti hordoftan nageenya keenya bakka jirtan hundatti isinuuf qaqqabu isiniin jenna. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Barnoota keenya kan har'aa keessatti jechuudha. Facebook irratti jechuudha iccitiin keenya gara hin taane akkamitti akka jalaa bahuu danda'u kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha iccitii gara hin taane yookaan ammoo sooshaal miidiyaa fayyadamuun fakkeenyaa fi appilikeeshinoota garaagaraa kanneen bilbila keenya irratti wantoota garaagaraatiin edit goonu akkasumas miidiyaalee garaagaraa kan bilbila keenya irratti gabbuufne wantoota garaagaraatiin daawwannuun iccitiin keenya akkamitti akka inni bahuu danda'u isinitti agarsiisa. Akkasumas immoo jechuudha akkamitti akka ofirraa cuftanis kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha gama barnootaatti isin dabarsuun irratti warroonni gama chaanal Afrikaa Samsung haara dhuftan chaanal Afrikaa Samsung akka subscribe gootan isin gaafadha. Akkasumas viidiyoo keenya kan daawwattan like share gochuu hin dagatina. Gaaffii fi yaada qabdan immoo koomantii irratti nuuf kaasaa jenna. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha maal gootu duraan dursanii jechuudha Facebook keessan irra ni galtu jechuudha. Al tokko Facebook keessan haala kanatti erga bantanii booda as sarara sadan gubbaa kanarratti al tokkoof kilik ni gootu. Sana booda xiqqoo ol harkiftanii jala kanarra ni dhuftu jechuudha. Iddoo xiyyaana kartan kana jechuudha privacy in the settings in the privacy iddoo kanatti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda dhuftanii settings iddoo kanatti kilik ni gootu. Sana booda jala irraa gara oliitti ol harkisuudhaan maal gootu as iddoo kanarratti jechuudha of Facebook activity iddoo kanatti al tokkoof kilik ni gootu. Sana booda akkuma sagartan jechuudha miidiyaalee garaagaraatii fi akkasumas immoo appilikeeshinoonni isin wantoota garaagaraatiin edit gootan akkasumas jechuudha weebsaayitoonni garaagaraa kanneen iccitii keessan ol baasuu danda'an iddoo kanarra haala kanatti isiniif dhufaa jechuudha. Akkuma sagartan haala kanatti isiniif dhufaa jechuudha. Kunniin hundinuu akkuma sagartan wantoota garaagaraa kan isin miidiyaalee garaagaraa kan isin ittiin daawwattanii fi akkasumas jechuudha weebsaayitii garaagaraatii fi appilikeeshina garaagaraa kan isin bilbila keessan irratti buuftanii fayyadamaa jirtanidha jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha kan ofirraa cufuudhaaf maal gootu as jala kanatti iddoo kanatti more option iddoo kanatti kilik ni gootu. Sana booda maal gootu manager future activity iddoo kanatti kilik ni gootu. Sana booda maal gootu manage future activity ammas asirratti kilik ni gootu. Sana booda iddoon ijoon asii jechuudha iddoon xumuraa asii asirratti maal gootu mallattoo kanatti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda maal gootu jala kana gabbuudhaan iddoo turn off jechuunatti kilik ni gootu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha haala kanatti iccitiin Facebook keessanii akka Facebook keessanii irratti iccitiin isin akka dhuunfaatti fayyadamtan gara hin Facebook keessanitti akka ol hin baane karaa kanaan ofirraa cufuu dandeessu jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha barnoonni keenya kan har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hamma barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti viidiyoo keenya like share gochuudhaan hiriyoottan keessan nuuf qaqqabsiisaa hin jedha nagaatti.